Harragaa sagalee waaqayyoo keessa isiniinira nanamana lafa jirtan hundumaatti harki waaqayyoo isinii diriira. Haala isin keessa jirtan keessa waaqayyo dubbii isaatiin isin baasa. Waaqayyo sagalee isaatiin nama kaasa, nama dhaaba, nama utubaa, nama jabeessa. Sagalee waaqayyoo immoo iddoo hundumaatti gara jireenya namaa hin dhufa. Macaafaa seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin eegan dubbisee booddee waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara sagalee waaqayyootti hin deemna. Abrahaam kun erga ta'ee booddee waaqayyo qoree isa laaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebise. Waaqayyos Yisihaaq ilma keessa tokkicha isa jaallattu fuudhi biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaa isan sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamu godhi isa anaaf dhiyeessi jedhee. Abrahaamis ganama barii kaa'ee qoraan qalma ittiin gubamu falaxee harree isaas fe'ee dargaggoota isaa keessaa lama Yisihaaqiin ilma isaas fudhatee lafa waaqayyo isatti waame dhaquuf karaarra bu'e. Gaafa guyyaa sadaffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo sanatti fagootti arge. Yommus Abrahaam dargaggoota isaatiin isin harricha wajjin asuma tura, ani immoo mucicha immoo achi gara isaa dhaqee in sagannaa isa booddees gara keessanitti nan deebi'a jedhe. Akkasitti Abrahaam qoraan qalma ittiin gubamu Yisihaaq ilma isaa baachisee ofii isaatii ibiddaaf haaduu harkatti baatee lammanuus walii wajjin adeeman. Takka adeemanii Yisihaaq Abrahaam abbaa isaatiin abbaayye jedhe. Innis maal jette ilma koo jedhe. Yisihaaq ibiddiif qoraanni kunootti qalma gubamu sana immoo oolaan meerraree jedhe. Abrahaam deebisee waaqayyo ofii isaa qalma gubamu hoolaa in erga yaa ilma koo jedhee isaan lammanuus walii wajjin in adeemanii. Ameen. Hallelujah. Walii wajjin waaqayyoon in kadhannaa. Waaqa isa hundumaa danda'u kan amanachaa abdii keenya sarara keeyachaa waaqayyoon waliin kadhannaa. Sagalee waaqayyo amma dubbise kun meerree abbaa koo hoolaanoo in jiruuti. Meerree eessa jira hoolaan qalamu jennaan akka jedha Abrahaam waaqayyo hoolaa qalamu hin qopheessaa jedhe. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo waa hin qopheessa. Amen. Waaqayyo waa hin qopheessa. Amen. Yaa waaqayyo abbaa keenya guddaa si galateeffanna. Gaarummaaf tola keef abbummaa keef waan siin jennu qabnu. Anas obboloota koos nu wajjin taatee nu gargaartee ayyaanni kee nu baay'atee kunoo fuula kee dura jirra. Waa'ee yeroo kanaatiif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amen. Utuutiin wajjin hin taane utuutiin nu gargaarre yeroo kana ga'uu hin dandeenyu. Gargaarsi kee nu wajjin ta'eera, tolli kee nu wajjin ta'eera, abbummaan kee nu wajjin ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amen. Amma immoo sin kadhadha yaa waaqayyo battala kanatti sagalee kee akka ergituun barbaada. Kunoo ijoolleen kee iddoo adda addaa ta'anii sagalee kee dhaga'uudhaaf dubbii kee dhaga'uudhaaf fuula kee dura jiru yaa Waaqa. Siin bakki murteessu iddoon murteessu iddoon hundumaatti argamta waan ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee keetiin gara ijoollee keetii dhaquun jaalala kee haa ta'u. Amen. Amma sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii keetiin hidhaa isaanii akka kuttu waanjoo isaanii akka cabsitu ba'aa isaanii irraa akka kaastu an sin kadhadha yaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee haa dhufu. Amen. Bagatoola jana magaya bakka fagoof dhiyoo dhaabbatee immoo karaa beekamuuf hin beekamneen sagantaa kanaan mormuudhaaf kan hojjetu fi hojiin hafuura hamaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Amen. Kayyoof sagantaan isaa maqaa Yesuusiin hafe shelaawu. Amen. Jalqaba isaatii amma dhumaatti nu wajjiniin ta'i. Amen. Anas obboloota koos hafuura keef ayyaana kee nu gargaari maqaa ilma kee gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Amen. Galanni waaqayyo waaqa keenyaaf haa ta'u. Amen. Sagalee waaqayyo iddoo nama dubbiserraa waa'ee seenaa Abrahaamiin argina. Dubbii kanarra dhaabbadheen waaqayyo hin qopheessaa waan jedhu mata duree isinii laadheen waan waaqayyo laphee korra kaa'e isin iruu barbaada.
waaqayyo yeroo hundumaa ijoollee isaatiif waan qopheessu qaba. Akkuma obboleessi koo sagantaa kana natti meen wanti laphee koorra guute isa kana akkana jedhe mucaan Abrahaam Yisihaaq wanti hundumtoo jira yaa abbaa koo meerre oolaan jennaan akkana jedheen waaqayyo hoolaa qalamu hin qopheessaatii kottu mucaa koo jedheen waaqayyo ijoollee isaatiif waan qopheessu qaba. Amen. Hallelujah. Amen. Egaa waaqayyo qopheessaadha yeroo jennu isa dura garuu waa'ee macaafa seera uumamaa waa xinnoo isinitti kaasuun barbaada. Macaafni seera uumamaa akkuma beekamu macaafota barreeffaman keessaa isa jalqabaa fi bu'uura macaafota hundumaa yeroo ta'u macaafa seera uumamaa keessatti akkaataa uumama jiranii fi akkasuma waa'ee uumama namaa waa'ee kufaatii namaa deebi'ees immoo abdii waaqayyo qopheesses achi keessatti hin argina. Keessumaa immoo namoonni akkamitti akka isaan deebi'anii kaan sagalee waaqayyo namni cubbuu hojjechuudhaan kan ka'e waan cubbuutti kufee fi achiin immoo deebi'ee akkamitti akka ka'u waaqayyo karaa seera uumamaa macaafa kana keessatti dubbateera. Egaa macaafni seera uumamaa namoonni karaa adda addaatiin waa'ee maatii, waa'ee nama dhuunfaa, waa'ee saba Israa'eliin hin argina as keessatti. Isaan keessaa gaa macaafni amma isinitti hime waa'ee Abrahaam nama jedhamu tokko waaqayyo nutti dubbata. Abrahaam egaa jalqabuma jalqabee waamicha waaqayyo isa waameen kan ka'e eega waamicha waaqayyo dhaga'ee deemsa jalqabee booddee wantoonni adda addaa isa mudataniiru. Waan isin bukeessa waaqayyo eega nama waame lafa jedhe sanaan nama hinga. Amen. Hallelujah. Amen. Abrahaam waaqayyotu waame seera uumamaa boqonnaa 12 irratti garuu obboloota koo waamicha kana dhaga'ee eega ba'ee booddee wanti baay'een isa mudataniiru. Mudannoo kana hundumaa darbee inni waaqayyo jedhe raawwatee fi deebi'ee immoo waaqayyo bifa addaatiin garasaa yeroo inni dhufu argina. Ilaa sittani madhagai ka waaqayyo si waame sagalee waaqayyo dhageessee kan baate waaqayyo waaqni jiraataan si wajjiniin ta'a. Amen. Inni waaqayyo jedhe inni waaqayyo dubbate inni waaqayyo waa'ee kee jedhe yoo bubbuleyyuu yoo tuttureyyuu hin hafu. Maaliif waaqayyotu si baase waan ta'eef waaqayyotu lafa jedheen si ga'a. Amen. Abrahaam egaa utuu akkasitti jiruutu sagalee waaqayyo iddoon amma isinii dubbise kun eessa ta'ee booddee jedha. Abrahaami seera uumamaa boqonnaa 21 kaasnee yoo ilaalle Abrahaam gammadee Yisihaaqiin argatee inni waaqayyo jedhe ta'eefi gammadeetu Abrahaam akkasumas kana qofa utuu hin ta'in lafa inni jiru keessatti mo'icha argatee gammadee utuu inni jiru waaqayyo indaganaa deebi'ee gara isaa dhufee Abrahaamin qoruuf jedhee jedha. Yeroo inni gammadee jirutti, yeroo inni boqotee jirutti, yeroo inni bakka naateera mucaasa argadheera, hundumtuu naa mijateera, naateera yeroo inni jedhu waaqayyo dhufeetu yaa Abrahaam jedheen ennaan ilma tokkicha qabdu aarsaa naa dhiyeessi jedheen. Inni boqotee jira. Al tokko obboloota koo yeroo nuyi nuu ta'eera gaariidha. Sichi moo yeroo nuyi jennu wanti biraan dhufuu danda'a. Garuu sittani ba wanti biraan sitti dhufu sun si ulfeessa malee si hin balleessu. Amen. Si kabaja malee wayitti si dabarsuudhaaf malee Abrahaam bira yeroo ergaan kun dhufu Abrahaam waan gara Abrahaam jenne mucaasaa fudhatee ka'e. Haadha manaasatiin hin mari'anne mucaasaa fudhateetu kottaa waaqayyo waanaan jedhe lafa waaqayyo naan jedheen dhannaa jedhee ka'e. Utuu inni deemaa jiruutu mucaansaa gaaffii inni amma gaafate. Isa booddee gaa wanti inni jedhe yoo jiraate yaa abbaa koo duroo oolaatu jira yeroo qalma dhiyeessuu deemu. Duroo waan baay'eetu jira. Amma waaduun jira. Qoraanni jira. Wanti hundumtuu jira. Garuu oolaanoon jirtu meerrennaan waaqayyo hoolaa qalmaa. Waaqayyo siif qopheessa. Amen. Hallelujah. Amen. waaqayyotu si qopheessa. Waaqayyo jalqabumayyuu waaqa qopheessaadha. Waaqa waan namaa qopheessu, waaqa waan barbaadan namaa qopheessu, waaqa waan fedhan namaa qopheessu, maqaansaa qopheessaadha. Waaqayyo waaqni jiraataan ijoollee isaatiif waan barbaachisu waaqayyo hin qopheessu. Amen. Ergaan sii qaba har'a. Waaqayyo waan sii qopheessu qaba. Amen. Mee waaqayyo waan haa qopheessa jedha. Waaqayyo waan haa qopheessa.
waaqayyo waasii qopheessa waa galgala kana sagalee waaqayyo laphee korra jiru sinitti himaa jira firoottan koo waaqayyo waasii qopheessa. Amen. Waa'ee qopheessuu waaqayyo yeroo ilaallu waaqayyo jalqabumayyuu qopheessaa waan ta'eef ilmaan namootaatiif waan adda addaa qopheesseera. Wanta inni qopheesse inni jalqaba nama jalqaba eega biyya lafaa uume biyya lafaa irratti waan barbaachisu eega uume booddee waan hundumaa eega qopheesse booddee namarratti uume. Waaqayyo waa qopheesseetu namarra kaa'e. Amen. Jannata Edeeniin qopheessee irra kaa'e. Biyya lafaa kanarra waa qopheessee namarra kaa'e. Waaqayyo waa qopheessee irra si kaa'a. Amen. La waan ofii qopheesse waan ofii kaa'e waan ofii jedhe waaqayyo qopheesseetu irra si kaa'a. Amen. Biyya lafaa kana eega uume waan hundumaa eega uume booddee nama gara dhumaatti uumedha sagalee waaqayyo. Inni uume nama eega uume booddee isa qopheesseef kana raawwate ilaa kana bitaa ilaa kana godhaa aaboo irratti kenneef. Maaliif yoo jettan ofii isaatii qopheesseef waaqayyo har'as waaqayyo waan si barbaachisu siif qopheesse. Amen. Kana qofatu hin ta'in waaqayyo karaa adda addaa ilmaan namootaatiif waan baay'ee eega godhee booddee karaa raajotaa akka isaan fayyan karaa namoota adda addaa akka isaan fayyaniif yaalii godhee waaqayyo yeroo dadhabamutti wanti inni godhe ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fayyinaaf qopheesse. Amen. Waaqayyotu qopheesse kan. Namni ofii isaatiin yaanne namni ofii isaatiin barbaanne waaqayyo akkana biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kan amane akka hin banneef jireenya bara baraa qabaatuuf jedhee sagalee waaqayyo akkuma dubbatu waaqayyotu qopheesse. Kanaaf waaqayyo qopheessaadha. Amen. Waaqayyo qopheessaadha. Amen. Akkasin waa ilaaltan nan barbaada. Akkasin waa qabachuuf kaatan nan barbaada. Waaqayyo waa qopheessee harka kee keessa hin kaa'a. Kana qofa miti sagalee waaqayyo irraa waaqayyo jireenya bara baraa ilmaan namootaatiif qopheesse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 jalqabne Yesuus Kiristoosii akkana jedhe anattis amanaa abbaa koottis amanaa ani immoo dhaqeen iddoo isiniif qopheessa. Dhaqeen iddoo isinii qopheessa deebi'ee immoo dhufee isinin fudhadha. Bakkatu nuu qophaa'ee jira. Amen. Haleluuyaa bakkatu nuu qophaa'ee jira. Amen. Warra waaqayyo bakka qopheessee fiidhanu fuula isaa duratti akkaataa kanatti kan nuyi jiraannu waaqayyo waaqa keenyaatu waan nuu qopheessee jira. Amen. Eegan kana jedhee booddee egaa waaqayyo qopheessaa akkuma mee waaqayyo oolchaadha jennu. Akkuma waaqayyo gargaaraadha jennu. Akkuma waaqayyo geggeessaadha jennu galgala kana akkasin isiniin jedha waaqayyo qopheessaadha. Amen. Haleluuyaa. Amen. Qopheessaadha waaqayyo waan si qophaa'uun irra jiraatu isinitti hima. Waaqayyo maal qopheessa macaafa qulqulluu keessaa yeroo ilaallu inni jireenya bara baraa nu qopheesse kun immoo amma jireenya nu amma jiraannu kana keessatti guyyaadhaa guyyaatti waa qopheessee nuun ga'a deema. Kanaaf sagalee waaqayyo irraa waaqayyo maal faa qopheessa waan jedhu ariifadhee waa isinitti himuu barbaada. Wanta waaqayyo qopheessu sammuu namaa ol kan ta'e yaada namaa ol kan ta'e qalbii namaa ol kan ta'e waaqayyo duwwaa wanti nu qopheessu maanni yoo jettan inni jalqabaa waaqayyo eebba dingataa qopheessa. Amen. Haleluuyaa. Amen. Eebba dingataa eebdu eebba dingataa qopheessa yoo jettani waaqayyotu ijoollee isaatiif eebba dingataa qopheessa. Amen. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee adagaa dingataa malee eebba dingataa hin beekan. Baay'ees namni kan inni dubbatu kan inni haasa'u adagaa dingataatiin akkas ta'e abalu adagaa dingataatiin akkas ta'e abalu adagaa dingataatiin akkas ta'e abalu har'a galgala kana isinittan hima waaqayyo eebba dingataa isiniif qopheesseera. Amen. Haleluuyaa. Amen. Waaqayyo eebba dingataa macaafa qulqulluu irraa argina kan. Wanti dingata jechuun waan isin hin yaanne, waan ani hin yaanne, waan ani hin beekne, waan ani sammuu keessaa yaada keessaa hin qabaanne wanta akka tasaa ta'u tokko waaqayyo eebba tasaa jireenya kee irratti raawwata. Amen. Macaafa qulqulluu keessaa
mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 jalqabne walumaa gala boqonnaa 7 yoo ilaalle seenaa bal'aa tokko argina. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 jalqabne seenaa bal'aa argina. Seenaa sana yeroo ilaallu waa'ee seenaa warra Samaariyaa yookiin waa'ee Israa'elootatii fi waa'ee diinota isaanii warra ta'an waa'ee warra Sooriyaa argina. Sabi kuni sabi Israa'el jennu warri Samaariyaa kuni utuu deemaa jiraniitu waa lamatu isaan mudate iddoon amma isinitti dubbachuuf jedhu kanarratti. Wanti isaan mudate inni tokkoffaayi mootiin Sooriyaa saba kana balleessuudhaaf saba kana loluudhaaf mi'a hundumaa guurratee mi'a lolaa guurratee dhufee itti marseetu saba kana eeggachaa jira. Kana qofa immoo miti sabi warri Samaariyaa Israa'el warri nuyi jennu kuni rakkina qabu keessaa immoo beela qabu. Walumaa gala rakkina keessaaf alaa keessa jiru jarri kun. Alaayi warri Samaariyaatti marsanii jiru. Yeroo isaan rakkatan kan yeroo isaan beelaan kan yeroo isaan yaaddoo keessa jiran kan itti baanee haaduu keenya baana itti baanee fixuu dandeenya itti baanee rukutuu dandeenya jedhanii haala mijataa ilaallatanii dhufan. Keessa immoo maaltu jira? Beelatu jira. Rakkinatu jira. Beela yeroo sanaatiin kan ka'e gugee nyaatanii fixanii wanta ilaalamuuf wanta qochoon adeemtu nyaatanii fixanii udaan gugeellee nyaatameera. Kanarra darbanii amma mucaa isaanii nyaatanillee ga'aniiru. Macaafa qulqulluurraa yeroo achirraa yeroo ilaalu. Lama ta'anii haati lamman taraa nyaanna jedhanii tokko nyaatanii borimmoo tokko nyaanna naanii yette sen tokko. Achuma mooticha bira dhaqanii akkamitti kana na goote edda kan koo nyaanne amma moona diddannaan mootiin boo'ee uffata isaa tarsaasee waan godhu dhabee Waaqayyo siniif faradu waan godhu qabu jedhe. Rakkina akkasii keessa utuu rakkina akkasii keessa jiraniitu wanti tokko dhufe namni Waaqayyo Elsaa'i jedhamu tokko dhufee dhagayeetu akkana jedhe akkana naan jedhe Waaqayyo maannannaan boryoowwana waatu ta'a Waaqayyo isin gargaara. Daakuutu argama daakuu hin argattu beelli kun seenaan isaa hin geeddarame. Amen. Hallelujah. Amen. Yeroon akkana jedhu hangafa ajajaan mootii sana kan lolaa jechuudha. Kun jedhe ulaan Waaqayyoo baname iyyuu hin ta'u. Inni jettu kun hin ta'u ofumaa jetta malee jennaan akka Elsaa'i. Ilaamee jedhe inni Waaqayyo jedhe hin ta'a. Ati garuu hin argitu irraa nyaattu iji kee garuu hin arga. Israa'eliif garuu eebbi dingataa hin taa'e. Amen. Ergaan sii qaba. Marfamtee yoo jiraatte keessaaf alaa wanti ilaaltu hundumtuu yaaddoo fi sodaa yoo ta'e galgala kana ergaan sii qaba. Waaqayyo eebba dingataa gara kee fida. Amen. Waan marfamteef keessi kee achi ilaaltee as ilaaltee yaaddoo. Amen, 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 amen. Hallelujah. Bagadola jana magaya Waaqayyo jireenya kee irratti eebba dingataa eeggan. Eebba dingataa jechuun maal jechuudha? Waan ati yaadne jechuudha. Isaan kan isaan eegaa jiran du'a. Kan isaan eegaa jiran salphina. Namni Waaqayyo dhufeetu bor gargaarsatu isinii ta'a. Eebba dingataatu dhufa. Waan haaraatu hojjetama. Waan isin hin beekne, waan isin hin yaadne Waaqayyo jireenya keessan irratti hin godhe. Amen. Sagalee Waaqayyoo dhagaa kan jirtan isinitti hima. Ila Waaqayyo jireenya keessan keessatti waan haaraa hojjeta. Amen. Waan marfamteef sitti hin fakkaatin Waaqayyo eebba dingataa erguudhaafi. Isa booddee gaafa akkana jedhu Waaqayyo gooftaan machaa isa jedhe raawwata waan ta'eef. Sin eebbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Eebbi dingataa inni kan keetii raawwachuudhaaf ammaa jalqabee deemsisiifa jalqabamu. Amen. Ammaa jalqabee Waaqayyo deemsa siifa jalqabu. Amen. Eebba dingataa kana yeroo jalqabu maaltu ta'e akkuma yaadannu macaafa qulqulluurraa iddoon amma isinitti hime kutaan amma isinitti hime keessa lamxaa'ota nama 4 jira jedha. Boqonnaa 7 lakkoofsa 3 jalqabdanii lamxaa'ota jarri kun eessa jiru? Daangaadhaa ala magaalaadhaa ala jiru. Taanii ilaalan rakkinni warra Israa'elootarra jiru beelli jira.
warri Sooriyaa dhufaniitti marsaniiru akkana waliin jechuu jalqaban ilaameedhan yookaan asitti calumenne hinduuna yoo gara warra kan keenyaa dhanne beelannu ajjeesu kanaafu waan fe'a ta'u kottamee gara warra loltuu Sooriyaa dhanna yoo garaanuu yaadu ta'e achuma waa nyaannaa jedhan isaan yaadaan jiran quba isaan quban qaban Waaqayyo eebba dingataa ati quban qabne keessa si haa gashu. Amen. Waan ati information isaan qabne waan ati yaadaan qabne waan ati hin beekne waan ati hin yaadne waan ati ittiin abjoonne amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo deemsa si haa jalqabsiisu. Amen. Walii jalqabanii kaanin deemuu jalqaban utuma deemanii akkana jedhan yoo duunes hin duuna waan feene haa taanu dhannee warra Sooriyaa kambii isaanii dhannee ilaalla jedhanii yeroo isaan asii kaani Waaqayyo gooftaan maccaa kottee isaanii jijjiire. Amen. Isa isaan miillaan asii adeeman Waaqayyo sagalee konkolaataa godhe. Amen. Yeroo isaan asii adeemuu jalqaban warri Sooriyaan nagaani wayyoo jedhan warra Gibxii fi akkasuma kan biraa dabalatanii Israa'eloonni nu loluu dhufanii nu balleessuu dhufanii falli keenya maali jedhan kanaafuu akkana jedhame waan tokko hin fudhatina daakuu hin fudhatina wayyaa keenya hin jedhina hundi keessan lubbuu keessan baafachuudhaaf sokka jedhee ajajalaate Waaqayyo diina keetti ajajalaateera. Amen. Bara dheeraa eebba kee kan qabe amiin jedha namoonni amantan Waaqayyo bara dheeraa eebba kee irra sataa'e galgala kana dubbii sagalee isaa kanaan hin ari'a. Amen. Ila eebba kee irraa eebba dingataa Waaqayyo sii qopheesse. Ila waan ati quban qabne waan ati hin beekne garuu kan sii kaa'amee jiru. Atin beektu Waaqayyo har'a diinota kee irraa ari'eetu har'a harka kee keessa buusa. Amen. Namni naa ta'a jedhu ameen jedhu kwa. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ila isinii galeera ta'ee hin beeku. Atin beektu eebba jedhamu kanan beekanii jarri kun warri lamxaawotaa kun garuu asitti hin duunodhan. Meedhan neema waanuma fe'a ta'u itti adeemnadhan maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin Waaqayyo laphee kee kakaase Waaqayyo keessa kee kakaase gara eebba dhokatee jirutti maqaa Yesuusiin si adeemsisuu jalqaba. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bagadola jana magadia veka ila sittanima amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara eebba keetti gara isa Waaqayyo sii qopheessee jirutti gara isaatiin beeknetti maqaa Yesuusiin si adeemsisuu jalqaba. Amen. 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 Isa booddee deemuu jalqaban isaan asii miillaan deemu Waaqayyo kottee isaanii mee kottee saragallaa godhu. Amen. Arraa jalqabee Waaqayyo diina keetti lafa raasa. Amen. Arraa jalqabee Waaqayyo diina keetti lafa raasa. Amen. Hallelujah. Amen. Itti deemanii gaa firoottan koo naa wajjin jirtanii yaada. Itti deeman firoottan koo hallelujah. Maqaa Yesuusiin wayitti deemuu jalqabi ka. Amen. Eebba keetti deemuu jalqabi ka. Amen. Isa siif qophaa'etti deemuu jalqabi ka. Amen. Isatiin argine Waaqayyo kan sii kaa'e diinni kee bara dheeraa isa qabe diinni kee bara dheeraa isa dhosse maqaa Yesuusiin itti deemuu jalqabi ka. Amen. Itti deeman bira yeroo kaanii dunkaana isa tokko lixan wanti tokko hin jiru. Isaanoo nutti dhufanii rodhanii baqatanii sokkanii isa kana ol seenan yeroo ol seenan wanti tokko hin jiru waan nyaatantu jira waan babbareedaa jira fuudhanii kaawwatan fuudhanii dhokfatan. Lakkeedhan amma darbanii ilaalan gaafa darbanii ilaalan hin jiran jarri dhiisanii sokkaniiru maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin har'aa jalqabee waan kan kee ta'e irraa inni kee ari'amu. Ila waan kan kee ta'e beekaa doolaa jana magayyaa waanuma kan kee ta'e waan ati hin beekne waan ati hin argine tarii amma nu himee lafuma jiru jirrata jechuun waanuma nu ka jiru beekna ta'a. Sittani mergaan sii qaba waan ati hin beekne waan ati hin argine Waaqayyo sii qopheessee jiraan jedheeman. Amen. Arrabin amantaa Waaqayyo irraa sii ari'a. Amen. Itti dhaqan achi dhaqanii ilaalanii wanti tokko hin jiru nyaatanii maal ta'aniitu guyyaan irraa guyyaa misiraachooti jedhan yoo dhannee kana jaratti himnu yoo ta'e jedhan dhannee hin dubbannu yoo ta'e cubbuu ta'a. Kottaa dhannee jedhan dhannee mootii warra Israa'elitti himna jedhan.
Amen. Amen. Maalimu eebba dingataa himuka. Amen. Waan hin yaadne himuka. Waan hin Amen. eegamne himuka. Amen. Ilaasinitti hima jarri kun daangaadha ala jiru. Waaqayyoomee daftee amiin jettalaa kana. Waaqayyoomee sababii eebba dingataa si haa godhu. Amen. Amen. Sababii eebba dingataa. Amen. Amen. Afaagatoo seepana magaya. Sababii Amen. misraachoo qabna. Waan jennu qabna jedhan. Gaafa dhaqanii warra karra eegutti man maanni jennaan oddoo akkasiitiin humna. Waaqayyo rakkina keenya lammanuu fureeradhan. Amen. Amen. Maannannaan achi dhannee dhumna. Diinonni keenya hin jiran. Wanti nyaatan jira. Daakuun jira. Amen. Kanaafiyyuu kottaa dhaqanii akkasin ilaaltan akkasin nyaattan barbaannaa jedhan. Amen. Dhagaanii kana dinqisiifataniitu dhaqanii mootitti man. Dhaqanii mootitti man maannannaan warri Sooriyaa hin jiran. Sokkaniiru. Daakuutu achi jiran. Waan nyaatan jira jedhan. Eebbi dingataa ajajameera jedhan. Jennaan mootiin akkana jedhe lakkii jedhe lakkii kanan fakkaatu maal akkamitti kun ta'a kanan fakkaatu warra Sooriyaatu beeka akka nuyi beelofnee jirru beeku yeroo nuyi achitti gad buunu nutti jiraatti nu fudhachuudhaaf jiraatti nu booji'uudhaaf kana qopheessanii jennaan inni tokko akkana jedhe qoyimeen ilaalla waan kana nama bakka buufnee dhannee ilaalchisna lakkii jedhan maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin nama eebba dingataa fudhatu si haa godhu Waaqayyo. Amen. Amen. Nama baay'eedhaan galu eebbi dingataa. Hin galuuf Amen. waan kaleessa beeku malee waan kaleessa beekuuf arjuute malee hin galuuf eebba dingataati garuu kun kanaaf mee kottaan ilaalla isa booddee hin deemani hin ilaalan akkuma jedhame warri Sooriyaa hundumtuu hin jiran achi kan jiru daakuudha waan nyaataniidha waan dhuganiidha Waaqayyo waan ajaa'ibaa hojjete. Amen. Dhagaa saba Waaqayyo Waaqni jiraataan eebba dingataa siif qopheessa. Amen. Eebba dingataa waan ati hin beekne waan ati hin yaanne waan ati hin abjuanne Waaqayyo Waaqni jiraataan eebba itti hin yaanne siif qopheessa. Amen. Ergaan sii qaba. Adagaa dingataa si argatatu hin ta'in eebba dingataatu si argata. Amen. Eebba dingataa eebba ati hin beekne eebba ati hin abjuanne yoo rakkina keessa haaduma adda addaa keessa ta'u waanuma fe'e keessa waa ta'u achi keessa jiraattee utuu ati jirtu Waaqayyo jireenya kee irratti eebba dingataa abbooma. Amen. Yaani dhufanii gaa fiigaa mootonni hundumtu fiigaa dhufan dhannee ilaalla dubbiin kun dhugaadhaa jedhan eeyyee dhugaadha. Eewuudha immoo kan dura deemu qabxii gosa lammaffaa irratti ni isinitti hima. Eebba dingataa qofa miti waan baay'ee jira. Eewuudha warra tuffatamoo keellaadhaa ala jiraatan warra lamxaa'oota. Warra iji namaarra hin jirre. Warra namni hundumtuu akka namaatti hin ilaalle. Warra seerri daangessee bakkee taa'u ala taa'u isaan kana dura deemeetti. Isaan kanatu eebba dingataaf sababii ta'e. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin dabalee Waaqayyo eebba dingataaf sababa si haa godhu. Amen. Maatii keetiif sababa eebbaa si haa godhu Waaqayyo. Amen. Biyya keetiif, lafa keetiif, dachee keetiif, saba keetiif Waaqayyo sababa eebbaa si haa godhu. Amen. Namoonni daangaa keessa hin jirre hin beekamne kun dura bu'anii ka. Dura bu'aa fiigaa kottaa jedhan maaltu jennaan Waaqayyo eebba dingataa qopheesseera. Amen. Waaqayyo waan haaraa hojjeteera. Amen. Achi gaafachi akkuma jedhameen jiran jarri hundumtuu sokkaniiru. Daakuun qamadii, daakuun bayeessisaa achi jira. Mootichi dhufee akkana jedhe, mootiin dhufee akkana jedhe, ilaamee eega akkana ta'e namicha isa sila. Mootiin harkarra cilqinfatee taa'u yookiin immoo ajajaa waraanaa isa ta'e sana namoonni akkasaan warri kaan ol seenanii fudhatan warri kaan gabbaanii akka fudhataniif haala mijeessu achi dhaabaa jedhan. Isa sila Elsaa'iidhaan ulaan yoo banameyyuu bokkaan yoo roobeyyuu kun hin ta'u jedhe sanaan dhaabbatee akka inni namoota keessumsiisu godhe. Israa'el keessan eebba dingataatiin machaa'eera waan ta'eef tokko gadi ba'e tokko ol ba'e hin kuffisanii irra deeman. Namicha eebba dingataa wajjin waliin argin ijaan arge malee firoottan koo hin nyaanne itti. Waaqayyo Waaqni jiraataan eebba dingataa si haa nyaachisu. Amen. Hin arge ijaan. Amen.
rakkoodha amanuu dadhabuun. Na dhageessu namoota Waaqayyo jaallatamoo. Waaqayyo eebba dingataa sii qopheessaan jedheman. Ameen. Waaqayyo abbaa eebba dingataati. Abbaa eebba dingataa. Isatti kaleessa hin beekne, isatti kaleessa hin yaadne, isatti kaleessa hin beekne Waaqayyo eebba dingataa sii qopheessa. Ameen. Harka keessa mirga ol kaasaati Waaqayyo eebba dingataa naa qopheesseera jedha. Waaqayyo eebba dingataa naa qopheesseera. Hallelujah. Ameen. Eebba dingataa adagaa dingataa tun ta'ini eebba dingataa. Ameen. Yaatasabe barakat wanta yaadamne wanta sinna hin beekamuun kun maal obboloota namni lola keessa ta'a kana yaada. Namni beela keessa ta'a kana yaada. Abeet 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 eebbi dingataa yeroo gara kee dhufu fagoodhaan dhufu obboleettii ko fagoodhaan dhufu obboleessa ko Waaqayyo gooftaan macha eebba dingataa waan si nyaachuudhaaf waan si balleessuudhaaf sitti dhufe keessa Waaqayyo eebba dingataa qopheessa. Ameen. Israa'elin balleessuu dhufanii Israa'elin rukutuu dhufanii Israa'elin ajjeesuu dhufanii Waaqayyo isaanuma keessa eebba dingataa qopheessa. Ameen. Akkuma gaaficha Saamsoonii fi leenca keessaa damma qopheesse waan ati na nyaatettu waan ati na balleessattu waan ati kun maaliif natti dhufe jette keessaan Waaqayyo eebba dingataa sii qopheessa. Ameen. Haleluuyaa. Eebba dingataa jira. Ameen. Eebba dingataa qaba Waaqayyo kanaaf Waaqayyo maal qopheessa ree eebba dingataa qopheessa eebba dingataa eebba dingataa eebba dingataa eebba dingataa eebba dingataa mana kee irratti eebba dingataa jireenya kee irratti hojii kee irratti eebba dingataa ba'uu keetti eebba dingataa mana kee irratti eebba dingataa dhala kee irratti eebba dingataa tajaajila kee irratti eebba dingataa Waaqayyo siif dhangalaasu. Ameen. Magadola jana magadia si pola bagaya. Mai waaqni waaqessinu waaqabbaa eebba dingataati. Ameen. Eebba dingata, eebba dimbeen, eebba diyyaan. Salphina kee keessa, yeelloo kee keessa, sodaa kee keessa, yaaddoo kee keessa Waaqayyo eebba dingataa qopheessan siin jedha ila. Waaqayyo kana laphee korrakaa furri Waaqayyo laphee korrakaa yaa nama ergaa kana fudhadhu waan ati sodaattu keessaan waan ati yaaddofte keessaan na nyaachuuf natti dhufe na salphisuuf natti dhufe maal na godhuuf natti dhufe isa jettu kana keessaan Waaqayyo eebba dingataa siif qopheessee jira. Ameen. Hallelujah. Ameen. Si balleessuudhaan miti dhugaan sitti ma eebba dingataa sitti fide wanti kun si balleessuudhaan miti eebba dingataa keessaa argatta. Wila balleessuu dhufanii warri Sooriyaa marsanii ajjeesuu dhufanii fixuu dhufanii booji'uu dhufanii rakkisuu dhufanii Waaqayyo isaanuma keessaan eebba dingataa qopheessa. Ameen. Ergaan sii qabaga waan xiyyeeffatee sitti dhufe hin jiraattu waan siin jedhu nan balleessa jedhee isa dhufe keessaan Waaqayyo gooftaan machaa eebba dingataa siif qopheessa. Ameen. Kan biraan immoo macaafa qulqulluu keessa mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma 10 yoo ilaalle waa argina. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 jalqabnee arguu dandeenya. Iddoo sanatti akkuma beektanii waa'ee haadha manaa raajii tokko argina. Haati manaa raajii kun akkuma beekamu abbaan manaa see raajiidha. Biyya lafaa irratti immoo isaa wajjin jiraatti turte. Ijoollee lama qabu. Jireenyatuma jiraatanii gaaf tokko jireenyitti ulfaate waan nyaatan dhabanii yookiin ijoollee isaaniitiif waan godhan dhabaniitu dhaqanii nama qabeenya qabu tokkorraa liqeeffatan. Liqeeffatanii ittiin oolan, liqeeffatanii ittiin jiraatan. Akkuma beektan namni waan gaafa rakkatu dhaqa liqii. Gaafa waan godhu dhaqa waan ta'eef dhaqanii liqeeffatan. Liqeeffatanii ittiin bara darbanii utuma jiranii rakkinni guddaan tokko abbaa manaa seetti dhufe. Innis maan abbaan manaan seen dhukkubsate. Dhukkubarra darbee akkuma arginu sagalee Waaqayyoorraa itti cimee hin du'e abbaan manaa see. Abbaan manaa see raajiidha. Wanti tokko hin jiru. Liqeeffatanii nyaatanii darban liqii sana utuu hin gashin immoo dhufe abbaan manaan see hin du'e. Utuu isheen kana keessa jirtu yaaddoo kana keessa dhiphina kana keessa muddama kana keessa tun jirtu abbaan liqii dhufe akkana jedhe. Egaa akkuma beekamu bar tokko nyaataniittu kana sinii liqeesseera amma immoo liqii koon barbaada. Yoo dandeesse liqii koo sana naa baasi.
yoo dhabde immoo ijoollee keen garboota godhadhaa. Kun seera. Namni liqeeffatee deebisuu yoo dadhabe garbummaatti dhala isaa kenna. Seeruma isaaniiti. Kanaaf egaan ilaa mucaa abbaan manaa kee du'eera isin eeggadheera. Amma immoo Daawit yookiin liqii koo naa gashi yookiin immoo ijoollee kee garboota godhadhaa jetti. Dubartiin kun rakkina cimaatitti dhufe. Salphina cimaatitti dhufe. Abbaa manaa ishee du'aan dhabde. Ijoollee ishee immoo horiidhaaf dhabuuf jetti. Fala wallaalte achi ilaaltee as yeroo ilaaltu gidiraan marsee jira. Itoo akka itti jirtu waa yaadde mee dhaqeen nama Waaqayyoo gaafadhetti. Mee dhaqeen nama Waaqayyootti yaaddoo koo kana salphina koo kana dhiphina koo hima jettee fiiddee dhattee nama Waaqayyoo eebsayin akkana jetti. Yaa nama Waaqayyootti ilaa abbaan manaa koo raajiidha. Waaqayyoon hin sodaataa ture. Haa ta'u malee utuu jireenya akkasii jiraachaa jirru inni hin du'e. Ijoolleen koo lamman immoo jiru. Abbaan liqii immoo dhufe yookiin ijoollee kee yookiin horii kee naan jedhee falli koo maanneetti. Salphina natti dhufe yeelloon natti dhufe akkam godhadhe. Isa booddee akka jedhe namni Waaqayyoo mana kee keessa maaltu jira. Baay'ee kan na dhibu sagalee Waaqayyoo keessa akka itti waa'ee abbaa manaasi. Abbaan manaa koo itti raajiidhetti. Fooqii nuun ijaarre waa nuun goonetti garuu Waaqayyoon hin sodaata tureetti. Abbaan manaa koo raajiidha. Waaqayyoon immoo sodaata tureetti. Qeen warra Waaqayyoon sodaatanii hin badu. Ameen. Qeen warra Waaqayyoon sodaatanii hin badu. Namni Waaqayyoo ersee akkasii Waaqayyoon hin sodaata ture abbaan kee raajiidha. Bakka shakkiin qabaatin mana kee keessa maaltu jira jennaan zayitii xiqqootu jira xiqqoo tokkotu jira jennaan dhaqiitiin yennaan holloota kee hundumaa biraa qodaa duwwaa guurradhe. Qodaa duwwaa walitti qabeen salphina kee keessaan eebbi dingataa har'a gara mana keetiin nu fayyada. Yaaddoo kee keessan, sodaa kee keessan, qormaata kee keessan waan akka tasaa sitti dhufe kun si balleessuu utuu hin ta'in mana kee irratti eebba dingataa erguufi. Ameen. Maal gootannaan fiigiitii qodaa duwwaa holloota kee hundumaa biraati walitti qabadhetti. Haati ijoollee kun haati manaa raajii kun cimtuudha. Amantii qabdi waan Waaqayyo jedheen amantii turte hin fiiddegaa. Hollaa seedhatte warra manaa itti maannannaan qodaa duwwaa naa ergisaa itti. Maal cidha qabdaa cidhan qabdu. Salgannoo abbaa salganii abbaa gaddaatu gaafatame tollaan namaa gaafata malee akka aadaa keenyaatti akkuma beektan. Maanni reennaan lakki qodaa duwwaa naa kennaa itti. Qodaa duwwaa sodaachaatti laatan yookaan maal dubartiin kun tarii maraattee tarii rakkina mataa naannessee abbaa manaa jalaa du'e inni immoo raajiidha. Kanaan dura waan gooneefi arii rakkina manaa naannesse. Cidha qabdi hin qabdu. Wanti biraan hin jiru. Qodaa duwwaa maal gootire? Amma namaatti gaaffii ta'e. Warra tokko biraan fudhatte iddoo hundumaatii qodaa duwwaa see walitti guutte. Akkasumatti fakkaataan warri see qodaa duwwaa biraa fudhatte hundumtuume walitti sassaabamanii maal taatee laata jechuu danda'u. Hin maraattee laata. Maal takka godhee laata. Ilaamee sittan hima Waaqayyo namni salphina kee eeguu danda'a. Qaanii kee eeguu danda'a. Waaqayyo eebba dingataatiin al tokko si kaasa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Walitti gurratte akkuma beektan qodaa duwwaa. Walitti gurratte akka jedheen namni Waaqayyo ilaamee dhaqiitii qodaa kee duwwaa holloota biraa walitti qabadhuuti isa booddee balbala kee cufadhu. Ijoollee kee lamman garbummaaf darbuuf turte sana ol gashadhu. Balbala kee cufadhu zayititti hima buusuu jalqabi. Yeroo sana eebba Waaqayyoo isa dingataa dhufee mana kee keessa gala. Ameen. Eebba Waaqayyoo isatti hin beekne isatti yaanne dhufee mana kee keessa galaattiin jedhe kana baaseetti nimnan dhaqii akka godhi jedheen fiiddee dhattee qodaasee walitti qabattee akkuma isiniin jedhe isa booddee zayitii fuutee gaafa seen qodaasa tokkotti dabarsuu jalqabdu achi keessaa burqaan zayitii yaa'uu jalqabe. Ameen. Qodaasa kanatti zayitinatti mucaan gafaatiin achi annatti butitti natti achi dabarsiti inni quxusuutti buta achi dabarsititti natti mana isaanii keessa qodaan duwwaan hundumtuu zayitiin keessa guute. Ameen. Jedhee yaadan utuma zayitii kanatti nattu achitti utuu nattu lafatti bu'uu danda'a lafatti nammuu danda'a lafatti nammee mucucaattee keessa gangalachuun seenamne Waaqayyoomee wanta si rakkisu ati yaaddoftu dhiiseetu eebba dingataa keessa si gangasha Waaqayyo. Ameen.
Hallelujah. Isa kana booddee zayitichi hundumtuu hin guute. Manni ishee hundumtuu zayitiidhaan guute. Isinitti meera ala kana warri qodaa eebbisanii maaltu ta'ee laata? Maaltu ta'ee laata? Maaltu ta'ee laata jechaa isa booddee zayitiin qodaa duwwaan eega guutee booddee ijoollee koo itti taa'ettee balbala cufatteetu nama Waaqayyootti fidde. Itti fidde dhattee yaa nama Waaqayyoo etteennaan inniti jette ta'eeratti. Amen. Inniti jette ta'eera. Maaltu ta'e qodaa duwwaan hundumtuu zayitiidhaan guuteera jette. Kana booddee akkana jedhee namni Waaqayyoo Elsaayi rakkinni kee lammanuu aluma tokko eebba dingataatiin sii furame. Amen. Maaninni sennaan dhaqii zayiticha fuudhiiti isa baaliqiitii gashi isa raafe immoo gurgura atiif ijoolleen kee ittiin jiraadha. Amen. Iyyummaa abbaa qabuu keessa haleluuyaa. Amen. Amen. Eebbi dingataa yeroo dhufu of si dandeessisa. Amen. Amen. Eebbi dingataa yeroo dhufu mee ila inni maal yaadaa jira beektu abbaan liqii sun ijoollee dubartii kanaatti yaade. Innan gafaa saawwanaaf eegu inni kutusoo hoolaanaaf eegu kan kommoon barsiifadha jechuun saayina futa. Waaqayyo gooftaan manchaa gidduu lixeetu ijoollee abbaa faadhan qabneef Waaqayyo hin falmanni jedhu sun gidduu lixeetu eebba dingataa mana seetti ergeetu akka inni liqii isaa fudhatee afaan isaa qabatee taa'u godhe Waaqayyo. Amen. Hallelujah. Amen. Gaafa zayitichi mana see guutu fiigaa dhufteetu ijoollee koo etteennaan as turaagaa eessa naqa namicha isa abbaa liqii bira naqa abbaan liqii qaxaroo kenneera guyyaa kenneera yoo dandeesse naa fidi yoo dadhabde immoo ijoollee kennufee fudhadha kaa'ee eegaa jira. Kaleessa saddufe har'a isheetu dhaqe firoottan koo dhaqxee mana isaa nagaan isiniif haa ta'utti inni lafaa ka'eetu kottuu ijoollee koo fudhadhaan nan badaa jettise kottuu ijoollee koo fudhadhaan koofalan qabu jettiseen iseen garuu akkanan jennu kottuuti liqii kee fudhadhu Waaqayyo liqii narraa baaseera. Amen. Haleluuyaa. Amen. Liqii sirra jiru Waaqayyotu eebba dingataatiin sirraa baasa. Amen. Maalin eebba dingataatiin karaatiin eegneen karaatiin yaanneen waan taati yaaddoof waan ati sodaattu waan ati salphinaaf natti dhufe jette dhiiseetu Waaqayyo isuma keessa eebba dingataa burqisiisee Waaqayyo Waaqni jiraataan eebba dingataa siif qopheessa. Amen. Amen. Egaan firoottan koo Waaqayyo eebba dingataa qopheessuutti beekamaadha jechuudha. Karaa beeknu duwwaan eegnu karaa shaakallee duwwaan eegnu. Karaa kaleessa eebbifamne duwwaan eegnu. Karaa kaleessa waan nuu ta'e duwwaan eegnu. Waaqayyo karaa nu hin eegne, karaa nu hin beekne, karaa nu hin galleen Waaqayyo eebba dingataa hin qopheessa. Amen.